harargee irra ka muumicha faarsan jiru. Harargee dura muumicha nyaannu nuti adurree miti ilma keenya nyaannu teettee hiriira deeggarsaa muumichaa baateen jiru. Arra warri san hundi muumicharra muufatee jira. So warri biraatis wajji dhaabbatee dubbiin tun akkanii kanne taate Oromootu addee hiramaa deemaa jechuun gandaan addee hiramaa deemna booda. Tun gaarii miti Oromoof. So Hajimaatis nama isaan faarsaa kaanis nama kaan balaaleef booda gaarii taatu jechuun adeemsa keessa. So ta'utu kam booda gaarii taatu. Amma ni fakkaatti ta'a. Boodaaf gaarii taatu. Adeemsa keessa gaafa dubbiin jabaatte gaafa firri barbaadamu gaafa tumsi kajeelamu gaafa kagandaa jaamuun hamtu gaafa namni barbaadamu immoo wal biraa dhaabbachuu dhufu ta'a jechuudha. Boodaaf gaarii taatu. Tanaafi wal cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Isii tanaaf wal cinaa dhaabbachuun barbaachisaa taate jechuudha. Maaliif booda rakkoon dhufti jechuudha. Arraami gaafa namni barbaadamu dhufa. Booda gaafa namni barbaadamu kan namni hundi walitti kajeelu osoo kunnaatumse waliin jechuun dhuftu namni wal jalaa yoon kaleenaa dhaabbatteen dhufti jechuudha. Tana wal barsiisuun qabnu jechuudha akka namaatti. So rakkoo wallagga ta'uu jiruuf Oromiyaan hundi booyuu qabdi. Iyyuu qabdi sagalee ta'uu qabdi. Rakkoo Booranni ta'uu jiruuf Oromiyaan hundi booyuu qabdi. Iyyuu qabdi sagalee ta'uu qabdi. Rakkoo Gujii ta'uu jirtuuf Oromiyaan hundi iyyuu qabdi booyuu qabdi sagalee walii ta'uu qabdi. Rakkoo Salaaleen Shawaan lixaa bahaa ta'uu jirtuuf akkanuma walii ta'uu qabdi. Rakkoo Karrayyuun ta'aa jirtuuf Oromiyaan hundi walii booyuu qabdi. Rakkoo Harargeen taatuuf ammas Oromiyaan hundi sagalee taatuuf qabdi, iyyuu qabdiif, booyuu qabdiif. Tokkummaan san jabeeffamuu qaba jechuudha. Haadni tokkummaadhaa kan injifannoo kanaan nugee, haadni tokkummaadhaa kan mo'annaa kanaan nugee, haadni tokkummaadhaa kan guyyaa kanaan nugee fooyamuun qabu jechuudha yeroo laallate. Ittitee deemuu qaba jechuudha. Jabaatee deemuu qaba. Dhadhaa dhugee deemuu qaba. Akkan cinneetti walitti jabaatee deemuu qaba jechuudha. Sanimmaa ta'uu baannaan yaada namaa mormuuf nama jibbuu eegallaan namni nama bakka iyyuuttuu nama qaba. Adda walirraa deemaa jechuudha. Foo'amaa deema. Guyyaa namni ne barbaadamu. Guyyaa dhiirti kajeelamtu immoo wal biraa dhaabbachuu dhufaa jechuudha. Walirra duuluu dhufaa jechuudha. Taqabu walirra gabbaasuu dhufaa jechuudha. It's very dangerous. Tanaaf lammiin hundi wal cinaa dhaabbattee waliif tumsuu danda'u qabdi. Dhimmi jimaa Harargee dhimma jimaati miti dhimma jiruuti. Dhimma jireenyaati. Hudduun shorroqaa qota warri keenya tiraakterii ni miti. Hudduun shorroqaa gadi godhatee qota warri keenya. Ejjee miti sangaan. Bishingaa miti kafacaasu. Jimaan akka bishingaati miti. Jimaan akka qamadiiti miti. Jimaan akka waan biraati miti. Ta'arra Harargee dhufte tun sirraa'uu baannaan boru bunatti si dhufu teessi akka jimaatti. Boru warqii Gujii fi Booranaa taatee si dhufu teessi sitti. Yoo duuba walii dhaabbachuun hin jiraanne akkamiin walirraa ittisuun dhufu teessi yoo tokkummaan hin jiraanne akkamiin irree qabaachuu teessi adda si hiraas si nyaata jechuu hattuun. Adda si qoodaas si nyaata jechuu hattuun. Gargar si filaas si nyaata jechuu hattuun. Isii tana falmuudhaaf warraaqsi addaa gaggeeffamuu qaba jechuudha. Kanaafuu Oromoon hundi muummichi ministeeraa Harargee haa dubbisuu irratti duula godhamuu qaba jechuudha. Tana ta'uu baannaan dargaggeessi karaa gaaraa deema. Jaarsi karaa gaaraa deemuu ta'a. Magaalaan qullachuuf teessi. Warraaqsa achii ka'u abbaan fadhe dhaabuu hin danda'u. Abbaan fadhe. Isinitti mujjirra hunuunuti. Durattumaa nutti mitaniif nuti bitaniif isinitti mujjirra hunu. Dhageessan ummata.
dubbii jimaarratti ummanni qawwee fudhatee gaara galuu irraan deebi'u. Ummata kana gaara galii qawwee fudhu jechuu jirtaniin. Fudhu qawweedha galii deemee yoo feete jechuu jirtaniin. Dhugaasitti hin fakkaatin gallaan kun bosonaan ba'u ummanni. Tapha seete ummata kana. Qabsoo keessatti. Gallaan bosonaa ba'u hin ta'u. Kanaafuu ummata kana paartii irrattis hin kakaasinaa. Ummata kana mootummaa irrattis hin kakaasinaa. Ummata kana gaafii inni hin qabne tan naannoo hojii wal qabate ta biraati irrattis hin kakaasinaa. Ummata kana ollaa wajjin jiraachuu jiru irratti hin kakaasinaa. Ummata kana diina ta'ee akka bosona galuun taasisinaa. Ummata kana rakkoosaa hiikaa keellaa keessan kaasaa furmaata kannaaf ummata kana. Isinitti himuu jirra nuti. Isin lallabuu jirra. Kuno ummata kara bosanaatti oofu jirtanii, ummata mootummaa irratti oofu jirtanii, ummata paartii badhaadhina irra kakaasu jirtanii, ummata abiyyi akka jibbee abiyyi kuffisuuf gaara galuu taasisu jirtanii, ummata kana gaaratti hin dhiibinaa mootummaa naannoo Oromiyaa isinin jechuu jirra kunuutu. Isinitti himuu jirra. Namni waan nyaatu dhabe gaara galee du'urraan deebi'u. Du'urraan deebi'u Harargeen. Achirra jirti. Dhorkaa jirra nuu isinii sagalee taa gaaratti yaa'inaa jenneen nama kadhachuu jirra nuti. Isinitti himuu jirra kunoo. Taa kara gaaraan seeninaa nuutuu isinii iyyaa balaan feete nuttaa dhuftu nuu isinii dubbataa mee dhaabba nuu isinii iyyaa mee dhaabba jenneen nama dhorku jirra nuti. Dabballeen teessan ni kijibti. Gabaasni keessan kijibaa. Warra dhufe isinitti hime kuno'an. Hin sheenayinaa booda. Tan jirree ka'uu ta'a Harargee keessan. Tan uumamini ka'uu ta'a. Abbaa maarree takka hambisuun teessu beekitu. Abbaan fadhee dhorkuuf hin ta'u waan Harargee keessaan uumamu ta'an. Akkan uumamne dhorku jirra nuti akka dandeenye. Hogguu isinitti iyyinee isin nuti danammoo filmaata qabu uummanni kun gatu taala. Gaafa gatu taale immoo nuti harka keessaan qabnu jechuu. Isinitti himuu jirra kaakunoo ragaa qabnaa asirratti isinitti himuu jirra. Bakka isinitti qaban silaa'uun qabdanii, bakka isinitti himan hin qabdanii, marii walgahii hin qabdanii, marii qorannaa hin qabdanii, marii keessoo hin jirtu, bakkatti walitti dubbannu hin qabnu. Tanaaf asirratti isinitti himuu jirra. Uummanni kun gatu taaleeti gaara seenuu ta'a qawwee guurratee mootummaa kanarratti achi jiraa uummanni. Dabballee aangoorra keessa tabakkayyuu jirtu tana hin amaniin gabaasni soobaa muumicha ministeeraa sitti himuu jirra. Gabaasni soobaa bakka waa'ee eebbifamu hunda ta dhuftu tun seeftineetiidhaan ta qamadii fudhattu uummataa miti. Mufataa miti ka bakka walgahii dhufu. Mufataadhaa miti warra qirii qabu warra gaafii qabu miti ka dhufu. Warra qamadiin kan namtuuf warra faayidaan kan namuuf warra dirgoon kan namuuf walitti qabamee bakka walgahii dhufa. Ati uummata kana garta malee uummata bal'aa guddaa hafeet isaan arguutti hin jirtu. Uummanni duubatti hafee jira. Namuu caasaa jaarrate gaafa keessummaan dhufte mul'isa malee ummataa miti wanni arguu jirtanii. Saniifuu gowwoomuu jirtanii. Ummanni muratee jira. Gaara galuuf muratee jira. Ummata kana dafaa dhaqqabaa rakkoo isaanii gaaffii isaanii hiikaa galchaa ummata kana osoo isaan gaara seenanii waan dhuhaasnee isiniin jechuu jirra kunuuti. Hidha geessan jechaadha. Isinitti himuu jirra kunuu. Oromoon hundi tana quba qabaachuu qabdi jechuudha. Ummata kana oofee akkanatti karaa gaaraatti oofuu jiru mootummaadha. Bineensa jijjiiree ummata kana karaa gaaraatti oofaa jiru. Isinitti himne dubbii tana hatattamaan muumichi ministeeraa akka eegu taasisuudha. Kan sanirraa hafe immoo ilmaan Oromoo hundi Dr. Abiy Ahmed ummata Harargee dubbisi. Dr. Abiy Ahmed ummata Harargee dubbisi. Kaampeeniin jiru itti fufee deemuu qaba. Kan sanirraa hafe immoo hayyama gaafatee warri Harargee hundi wal ijaaree hiriira muumichi dhufee nu haa dubbisu jiru. Hiriira biraa miti. Muumichi dhufee nu haa dubbisu. Hiriira guddaa muumichi dhufee nu haa dubbisu jiru. Uummanni Harargeedhaa qopheeffatee
muumicha yaammachuudha. Maaliif muumichaatu na yaammadhaa jee.